داوتي إني مقاوى كي يغفتات النفو قلتي فمادا وانجيل ماتوس وقلنا الدمي تبقو لبوس سقل ماتي وان waaqayyoon kan jaallattanu inni simmoo kan isin jaallatu guyyaarraa guyyaa hoosaanaatiin baga waaqayyo sin gahee baga nagaadhaan guyyaa hoosaanaa geessan egaa guyyaanarraa guyyaa addaati kanaaf akkuma amma wangeelarraa dubbisamee jiru inni suraafeeliif kirubeelirraa bulee suraafeeliif kirubeelin isa laaluu dadhabanii fuula jiraa haguuggatanii waaqummaan isaa akka biddaa kan ta'e eenyuyyuutti siquu kan hin dandeenye harreerra guyyaanni taa'ee isa halkanii guyyaa dadhabina malee ergamoonni isaa isa faarfatan jaarsaaf jaartiin dargaggoof qarreef qeerroon ijoolleen daa'imaa kan isa guyyaa galateeffatanii kanarra darbee yoo jarrillee callisan dhagaan hin dubbata jedhee galata waaqayyoo galshaa inni hin dubbanne hin dubbata guyyaanni jedhee guyyaa inni hidhameetti hiikame baga guyyaa kanaan isin ga'e guyyaa arraa guyyaa addaati gara wangeelaa keessa deemnee hin barannaa maa inni guyyaan arraa adda kan isa godhu jireenya keenya keessaa wajjin immoo akkamitti walitti dhufaa hoosaanaa jechuun maal jechuudha kanaaf kan kana fakkaatan kaasneetuyyuu amma waaqayyo nuuf ibsetti barannaa jechuudha ሳንዱርስኔ ፋርፈና ተኮ ፋርፈና ብሩክ ዘይመጽ በስመ እግዚአብሔር ይሰጀዱ ሰን ብሩክ ዘይመጽ እያለቱ ምቲ ፋርፈና ከን መቃ waaqayዮቲን ከንፉ እኒ ኤቢሰማዳ ይሰጀዱ መቃ waaqayዮን ባቴ መቃ waaqayዮዳን ከንፉ እኒ ኤቢፈማዳ ጀዳ ጊዚዳኒ mee wajjiniin afaarfannu ka maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon ameen Baruch Zeymatzem Baruch Zeymatzem Baruch Zeymatzem Baruch Zeymatzem Baruch Zeymatzem B'Shem እግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ ብሩክ እግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር መቃ waaqayyoodhaan kan nufu inni eebbifamaadha jedhu guyyaa har'aa faarfannaa faarfatame keessaa isa tokko egaa maatiiwwan waaqayyoo amma kan ittiin barannu hoosaa'inaa jedha mata dureen barumsa keenya hoosaa'inaa maal jechuudha hoosaanaa jechuun guyyaa har'aa oomii yookaan lagachuu
torban tsoomii saddeettaffaa jechuudha gaa. Hosaanaan torban saddeettaffaa isa xumuraati. Kanaan booddee Passion Week jedhu torban gaddaa jechuudha gaa. Gara sanatti ce'uudhaaf fannoo Yesuus Kiristoosiin guyyaa 5 gara kanatti jechuudha. Dursee kan dhufu guyyaan har'aa guyyaa Hosaanaa jedhama. Hosaanaan kun maal jechuudha Hosaanaan jechuun? Afaan maaliiti? Hiikni isaa hoo maalii isa jedhurraa jalqabna. Hosaanaa isa jedhu kana eessaa arganna yoo jettan? Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 amma 9tti waa'een adeemsa Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti haalan itti gala ibsee boqonnaa 9 irratti Hosaanaa jedhanii akka jarri faarfatan ilaalla. Kana duwwaas miti. Barreessonni wangeelaa afranuu Hosaanaa kanarratti hundumtuu xiyyeeffatanii katabaniitu jiru. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 29 amma 38tti argattu. Maarqos wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 amma 10tti dhattanii argattu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 amma 14tti inuma argattu jechuudha. Wangeelli afranuu kana xaqasee jira. Barreeffatee jira, ibsee jira. Maaliif waan ajaa'ibaa, waan yaadamuu hin dandeenye, sammuu namaatti waan yaadamuu hin dandeenye, waan Yesuus Kiristoos ummata isaatiif taasise, waan dinqisiifataa kana barreessanii jiru. Maal jechuudha Hosaanaa jechuun hiikni isaa? Hosaanaa jechuun maaloo amma fayyisii jechuudha. Amma fayyisii. Ammallee Waaqayyo nu haa fayyisu kaa. Yeroo isaati. Yeroo addunyaan qoricha dhabee rakkachaa jiru kana miti ree? Hosaanaa. Yaa Waaqayyo amma fayyisi. Amma nu fayyisi hunda keenya. Inni kaan dhukkuba cubbuudhiya. Dhukkubsatee jira. Inni kaan dhukkuba fooniitiin dhukkubsatee jira. Addunyaa hundumtuu dhukkubsatee jira. Yaa Waaqayyo nu fayyisi kaa. Amma nu fayyisi kaa. Hosaanaa. Amma nu fayyisi yaa Waaqayyo. Amma nu fayyisi yaa ilma Daawit. Amma nu fayyisi. Maal inni seenaan isaa maal inni akkamitti ta'e? Hosaanaa akkamitti jedhanii faarfatanii? Isa jedhu immoo seenaa keessa gadi buuna jechuudha. Akkuma sila wangeela irratti dubbisan. Wangeela Maatiyoosiin kaasnee dubbisnee boqonnaa 21 lakkoofsa 1 amma 9tti jechuudha. Luqaasinis barreesse, Maarqoosinis barreesse, Yohaannisis barreessanii jiru. Akkuma isinitti hime. Torban kuni yookaan torbanittiin Hosaanaa kuni Palm Sunday jedhu guyyaa Hosaanaa jechuudha. Ala meexxii qabanii guyyaa meexxiiti. Meexxii qabanii torban meexxiiti. Meexxii qabanii ittiin meexxii duwwaa miti. Damee mukaa isa baala qabu. Isa jiidhaa magarsuu sana qabanii abdii itti horee ummanni naannoo isaa jiru. Jarri isa darbanii deemanus jarri isa booddees immoo ittaananii deeman hundumtuu isa gidduu galchatanii maaloo amma fayyisii kunoo fayyinni dhufeera Yerusaalemiif Israa'eliin ala na fayyuu seeti jedhanii abdii kan itti horan. Maa jechuudha? Gaafa achi ga'u dhaqaniitu kana taasisanii moo raajiin dubbatamee ture? Kanaan dura abdii Israa'el qabdu maal fakkaataa ture? Sabni Israa'el sun maal fakkaataa ture abdiin isaa? Isa kana faa keessatti ilaallaa jechuudha. Kun guyyaa jalqabaa miti Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti gaafa dhufu. Yeroo baay'ee deddeebi'ee dhufeera.
Yerusaalem keessa deemee barsiiseera. Dhukkubsataa jiraa fayyisee. Hidhaa cubbuudhaan hidhamanii jara jiran hidhaa jiraarraa hiikee. Beela'aa jiraa quubsee nyaachisee. Goobataa jiraa sirraa'ee akka inni deemu taasisee. Naaf nakka utaalee gammadee waaqasaa galateeffatu. Fayyina kenneefi. Duudaan inni dhaga'uu hin dandeenye akka inni dhaga'u. Jaamaa yookaan hubachuu kan dadhabe, arguu kan dadhabe iji isaa akka argu. Waan baay'ee Yerusaalem sana keessatti hojjetee ture kanaan dura jechuudha. Guyyaa irraa maaltu adda isa godhere? Yerusaalem yeroo sana maalirra turte? Yerusaalem sabni Israa'el cinqamee bara turedha. Biyya isaa irratti of bulchuu dadhabee jechuudha. Garbummaadhaan qabamee, bittaadhaan qabamee ofiin of hin bulchuu ture. Qeesaariin bulchaa ture Roomii irraa dhaqee jechuudha. Biyya biraa irraa dhaqanii jara bulchu. Bittaadhaan qabanii. Maaliif kun ta'a? Maaliif of hin bulchinu? Fagoo irraa dhufanii maal bulchuu? Ofiin of bulchuu qabnaa? Jedhaniitu kanaan dura abbootiin jara gara Misrii yookaan Gibxitti dhaqanii garbummaadhaan achi bitamaa turan ilaala. Isarraa immoo dammaa fi aannan lafa isin magarsitutti lafattii gaarii eebbifamtuutti isiniin galchaa jedhee galchee ni jira. Eega biyya jaraatti immoo galanii jarris sabni Israa'el kun jechuudha. Yeroo yeroodhaan badii hojii hamaa hojjechuurraa inni isinee ture. Kanaafuu yeroodhuma yeroodhaan gaafa jarri balleessan Waaqayyoon immoo balleessa sanaaf karaa adda addaatiin adaba irra buusaa ture. In balleessaanis iyyuu ture. Maaliif? Barri sun barri kakuu moofaan sun bara murtiidha. Hangoo murtiin itti kennamudha. Namni balleessa akka balleessaa isaatti adabama jechuudha. Bara sana. In hojjetinii seera sii kaa'eera. Kakuu moofaa sana keessatti seera 10 kana sii kaa'een jira. Seera 10 kana balleessinaan lamsiidhaan dhaamta. Dhukkubaaf gogaa foonii kee irratti ba'uun in dhaamta. Fuulduree namaa dhaabbachuu hin dandeessu. Hamaa ammoo yoo ta'e karaa adda addaatiin abboommii Waaqayyoo hangoosaa sitti agarsiisa. Sabni Israa'el achii garbummaa keessaa ba'ee biyya isaatti dhufee biyya isaatti immoo ala dhufu uummanni bal'aadha, uummanna guddaadha. Balleessuun dhiisne. Namni numa balleessa. Argitanii namni balleessuun dhiisu. Waaqayyo immoo ala sana inuma murtii isaatti dabarsa. Maaliif? In balleessinii seera 10 kanaan bulii isin jedhe konstitushinii sama akka jedhamu biyya kana amma seera kanaan bultaa jedhe. Namni gaafa taa'ee ilaalu seera sanarraa fedhii isaa keessa waan jiruun deemuu gatii fedheef seera isaa cabsuun dhiise. Kanaaf Yerusaalem rakkoo baay'ee keessa galtee turte ilaala. Kanaaf diinni akka jara bulchu ofiin of bulchuu mirga akka dhaban hangoo ofiin murteeffachuu sana dhabanii rakkatanii turan. Yoom bilisa baanaa? Yoom naannoo keenya ofiin bulchinaa? Namuma keenya filannee ofii keenya teessisnee nama balleesse murtii afaanuma keenyaan baasnee murtiitti dhiyeeffannee rakkoo uummata keenyaa naannoo keenyaa ofuma keenya akkamitti hiiknaa? Maaliif jarri fageenyarraa Roomaarraa Vaatikaaniirra jiran sun dhufanii rakkoo keenya hiikuu Qeesaar maaliif nu keessa galaa jedhaniiti guyyaa bilisa ba'anu sana eeggatu turani. Amma mootii Israa'el dhalatee gaafa jedhamu sana yaadattu Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti lakkoofsa 11 irratti guyyaa har'aa qorichi dhalatee jedhani gaafa inni dhalate. Yesus Kristos Beetlehemitti gaafa dhalate guyyaa har'aa
edda Isseirraa, edda Daawitirraa, sanyii Daawitirraa. Kunooti fayyisaan addunyaa dhalatee jedhani. Qorichi dhalatee jedhani, fayyisaan dhalatee jedhani. Guyyaarraa kottuu fayyisi jechuudhaaf galaaraan bitanii. Guyyaarraa hoosaanaa jedhu ka fayyisaadha hoo jedhaniiru gaafa ni dhalate. Amma immoo kottuu fayyisi kunoo jedhani. Waggaa 30 booddee jechuudha. 30 amma walitti dhufaa jira jechuudha. Ala sana Beetleemii keessatti qorichi dhalate. Mooraa horii keessatti qorichi dhalate miti. Amma immoo eessa dhufaa jira? Akka aadaa jiratti ala mootiin gara aangootti dhufu. Nagaste salamaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irratti akka turette jechuudha. Eelsaanii raajichi Eelsaan iyyuu gaafanni dibee namoonni achi jiran uffata isaanii afanii lafarratti karaan irra deemu irratti iyyuu mootii nuu ta'eeraa jedhanii galateeffatan akka kana godhu taasisu. Biyyumta adda addaallee amma gaafa mootiin tokko muudamee fi yookaan filatanii yaada isaanii gammachuu isaanii namoonni mootii ta'uudhaan nu abulchuu jedhanii jiran akka itti haalatti ibsatan karaa daddaatiin qabu. Biyya kanarratti biyya Ameerikaan irratti illee ala namni filame tokko sarimoonii sarviisii yookaan immoo sarimooniyaal sarviisiin sun akkamitti akka deemu hin beektu miti. Biyya keenya biyya Itoophiyaa keessattis biyyuma kaan keessattis jechuudha. Ala namni tokko uummata bulchuudhaaf gara hangoo sanatti dhufu namoonni gammachuu jaraa ibsu. Hunda gammadaa lakki hundu gammachuu hin danda'u. Hunda gammachiisuu hin danda'amu. Garuu maaliin harki caalaan hin gammadaa jechuudha. Maajoriitii vooti isa jedhanu qaba. Maaliif hundumaa gammachiisuu hin danda'amu? Garuu gara sanatti gara aangoo sanatti ala dhufu hundumtuu gammachuusaa akkuma ibsu qorichi inni Beetleemiidhaa ka'e sun Beetleemiitti dhalate sun inni yeroo baay'ee gara Yerusaalem dhufee barsiisaa ture sun guyyaa har'aa gara Yerusaalemitti deemuu jalqabe jedha. Gara Yerusaalemitti deemuu jalqabe. Karaa sana yagguu deemu gara gaara ejersaa sana muka lalisaa muka zayitii qabu muka lalisaa sana gaara ejersaa sanarra yagguu qabu gara Beetafaagee lafa jedhamtu mana Beetafaagee jedhamtu sanatti gaafa dhiyaatu duuka boota isaatii ajaje jedha. Maal jedhee ajaje? Dhaqaa gara Beetafaagee sana dhaqaa. Harree hidhamte ilmaan see wajjin argituun ilmaan harree dhaqaati harree sana hidhamtee jirtu sana hiikaa naa fidaa jedha. Inni dhaqan dhaqanii harree sana akkuma inni jedhe gaafa dhaqanu harreen achumatti hidhamtee jirti. Inni hiikanii ala hiiktanu sana yoo namni maaliif iyyuu hiiktu jedhee sin gaafate gooftaaf fedhii irraa qaba jedhaati dabarsaatti himaa. Gaafa jarri dhaqanii harree sana hiikanu maaliif hiiktuu harree jedhanii gooftaatu fedhii qabaa harree kanarraa jedhan. Isaan booda namni eenyuyyuu dubbisuu hin dandeenye jara haasofsiisuu hin dandeenye. Maaliif gooftaan barbaade ka kaayyoo gooftaa irratti mul'ata ka eenyu dhowwaree ala sana kanarraa ka harree sanaa hiikanii gara Yesuus Kiristoositti fidanii harree sanaaf ilmaan harree sanarra taa'ee gara Yerusaalemiitti deemee jedha laala. Harree sanarra gaafa taa'ee ilmaan harree sanarra immoo al tokko taa'ee akka kanaan taa'u namoonni arganii
gooftaan keenya kunooti jedhanii harreerraa qaama see duwwaarra teessuu taa'uu hin qabdu jedhanii uffata jaraa baasanii qaama harree sanarratti uwwisanii jedha. Ilmaan harree sanarratti uwwisan. Ilaala. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harreerra gaafa taa'u harree duwwaa miti. Si duwwaa miti. Harree nati baattellee nugusa nu baattee jirti. Qoricha nu baattee jirti. Mootii nu baattee jirti. Lafa duwwaarra deemuu hin qabdu afuufii qabnaa jedhanii uffata jaraa baasanii karaa harrettiin irra deemtu irratti afanii jedha. Kana duwwaas miti. Meexxii qabatanii guyyaa har'aa guyyaa meexxiiti jenne miti ree. Akkasumas immoo damee mukaa lataa sana qabatanii ijoolleen, dargaggoon, maanguddoon, qarreen, qeerroon walitti dhufanii hoosaanaa ba'ariyaa maqaa Waaqayyootiin kan nu fayyisu amma nu fayyisu ilma Daawit irraa kan dhalate kunoo mootiin dhufeera jedhaniitu garaatiif galateeffachaa deemu. Fuuldureef booddee isaatiin marsanii isa galateeffachaa deemu. Yagguu kana Yerusaalem isochoote maaltu dhalate sagalee maaliin nutti dhufe jedhan. Mootiin eessaa nutti dhufe maal eenyunni kun jedhan. Hin gaafataniin eenyunni kunii jennaan ilma Isseey ilma Daawit irraa kan dhalate. Damee sanarraa kan dhufe fayyisaa addunyaati kan addunyaa fayyisu. Maqaa Waaqayyootiin kan dhufe fedhii Waaqayyoo kan eegu ilma Waaqaa Waaqa kan ta'e Yesuus Kiristoosidha. Isa Beetlehemitti dhalate isatti dhufeem jedhani itti deebisanii maali faarfannaan kunoo kan mootii lafaatiif dhiyaatu miti jedhan immoo jarri tsaafti Fariisaawii jarri barreessotaa jarri Fariisaawii suni jarri nu duwwaa beekaa nu duwwaa murteessaa waan isiniin jenne bichaadhaan deemtu malee isinumaan beektan jedhanii uummata irratti akka dhagaa ulfaatanii yeroo hundumaa seera jaraa ulfeessanii namarratti ofii jaraatii jireenya bashannanaa jireenya barbaadanii jiraatanii namarratti garuu kan murteessu hin sodaanne of qaboo of tuulaa kan ta'ani sun. Nutoo seera beekaa kun seera Waaqa duwwaadhaaf dhiyaatudha. Akkamitti hoosaanaa ba'ariyaam jedhanii akkamiin Waaqa galateeffatu. Kan Waaqaa kan akkamiin isaaf dhiyeessu jedhaniitu inaaffii keessa galanii jechuudha. Maaliif jara kan dhaga'uun dhabame kaamma? Hangoo jaraa dhabani kaamma? Hundumtuu eenyu duukaa deeme? Yesuusii duukaa deeme hundumtuu. Hundumtuu gooftaa duukaa deeme. Fuulduree isaa booddee isaa marsanii hundumtuu. Galanni isaa fagoo jedhanii Yesuusin galateeffatan. Yeroo kana jarri galata dhabani. Kan keenya nutti hanqate jedhani. Eenyu kana booddee nu dhagaa jedhani. Yaadanii dhiisne wanta yaadan kana gara Yesuusitti dhufanii maali Yesuus jedhaniin? Ijoollee kanan argitaa waan jarri jechaa jiran. Galata galchaa jarri jiran kanan argitaa. Sirrii miti waan jarri gochaa jiran maaliif hin callisiistu? Galanni kunoo siif galuu hin qabu maaliif hin callisiistu jedhan. Jedhee Yesuus Kiristoos dhageessanii jarana jedheen dhageessanii ijoolleen kun illee ijoollee keenya jettanii abbaa ijoollee kanaallee taatanii ijoollee kanaan callisaa jettanii ijoollee kana yoo callisiistanii akka jarri hin faarfanne yoo gochisiistanii faarfannaa Waaqaaf galu faarfannaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif dhiyaatu kan in dhaabbisna yoo jettan galata Yesuus Kiristoosiif galuu qabu kan in dhaabbisna yoo jettanii hangoo keessaniin ijoollee keessaniin in ta'u callisaa taa'aa gadi yoo jettanii teessisanii afaan qabdanii afaan hiitanii dhagaani Bitaaniyaa kun utaalanii galateeffatu jedhe dhaabbisuu hin dandeessan. Harki lafarraa galata Yesuus Kiristoos dhaabbisuu hin danda'u. Galata Waaqayyoo dhaabbisuu hin danda'u.
jedheettime. Argitanii isaan booda iyyuu galateeffachaa eenyummaa isaa agarsiisee gara Yerusaalem sana galee gara mana abbaa kootii lafa jedhe maqdasii sana lafa ummanni Waaqayyo walitti qabamu sana gaafa galu garuu namoota bitan, namoota gurguran, daldaalummaa keessa kan jiran argee jaratti hojii badii jaraa ittimee aree xaragee mana sana keessaa jara baasee jedha. Egaa wangeelli Maatiyos inni sila dubbisame jalqabaa amma dhumaatti inni Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 amma 9tti jiru kana fakkaata. Seenaa walii gallee maali eessaa dhufe wanti kun isa jedhu amma ilaalla. Tokkoffaa raajii Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti raajiin dursee dubbatamee jira. Kan biraa Daawit faarsaa isaa irratti boqonnaa 118 lakkoofsa 26 irratti akkasumas dursee utuu Yesuus Kiristoosiin akkana qaamaan hin dhufin Daawit waggaa kuma tokko dursee waan argee mul'atatti mul'ate sana barreessee haasa'ee waan kaa'ee jira. Kana lamman kanaaf kan kana fakkaatan kan raajonni raajiitti dubbatan kan bara isaa eeggatee ta'e gatii ta'eedhaaf wanti kun Yesuus Kiristoosiidhaan raawwatame. Inni Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irra jiru gammadaa kunoo mootiin keessan inni qajeelaan inni mo'aan gad of qabee jedha. Harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee gara keessan dhufeera jedhee Zakkaariyaas dursee mootiin inni mo'aan tu mo'aa ta'ee jiru tu mootii ta'ee jiru inni of qabee gad of qabee harree fe'umsaa harree ba'aa irraaf ilmoo harree irra taa'ee gara keessan dhufee jira jedheetitti. Kanaafuu kun gammachuudha jedhe. Faarsaa Daawit boqonnaa 118 lakkoofsa 26 irratti maqaa Waaqayyootiin inni dhufuu eebbifamaadha jedhee achirra kaa'ee jira. Ilaala. Kanaaf egaa akkuma tasaa anuma sana kaanii waan raawwatan utuu hin ta'in duraan dursee kan Waaqayyoon hibse hafuura Waaqayyoo fedhii Waaqayyoo keessa wanta jiru akka ta'e ilaalla. Eega kana laalle booda barbaachisni isaa jireenya kiristaanotaa keessatti uummata addunyaarra jiru kana keessatti immoo maali? Barbaachisni isaa maali jedha. Isa kana immoo ilaalla. Inni Beetlehemitti dhalate qorichi suni waggaa 3 walakkaadhaaf Yerusaalemiif naannoo asee sanarra deddeemee barsiisaan ni ture. Duuka bu'oota 12 dubartoota 36 gargaartota 72 maatiiwwan 120 kan isa duukaa oolanii isa duukaa bulan filatee jara keessa ala deemee barsiisu immoo amma gabaa 5 kan ta'u ummanni yaa'ee jecha isaa dhaga'ee hojii raajiin ni raawwatu sana ija isaatiin argee eebba isaa nyaata eebbisee inni kennuuf irraa nyaatanii quufani. Gabaa 5 kan ta'u naannoo
Yerusaalemiin guutuun kan jiru kan barsiisaa ture guyyaa har'aa galateeffachuuf gadi ba'ani gara Yerusaalemitti eeguu dhufa jechuudha. Gara kamitti dhufe? Jara cinqamanii jiranitti, jara dhiphatanii jiranitti, jara ofiin of bulchuu dadhabanitti, mirga ofiin of bulchuu jara dhabanii jiranutti. Maaliif Qeesaariitu jara bulcha qaba? Murtii isa dhumaa kan kennu Qeesaariidha malee ofiin of bulchuu hin dandeenye. Gara jaraatti dhufe. Ammallee rakkoo baay'ee jira miti. Namumtillee murtii mataasaa ofii murteeffachuu hin danda'u. Namoonni jedhan jira anas sii beekaa, anas sii murteessaa. Fageenyarra ta'anii nuti sin bulchuu barbaannaa, nuti sin bituu barbaannaa, akka nu jenne duwwaatti deemnu kan jedhan. Amma mallee argitanii addunyaa kanarra mootummoonni gamtoomaniillee akkasuma jara hin guddanne magaalota jara hin guddanne jara Awurooppaa kun jara Ameerikaanii kun yeruma biyya Afrikaa kana gara Eeshiyaa kana jiran numa jalatti buluu qabdu jedhu hangoo keenyaan deemuu qabdu yoo nu afaan isin keenya iyyuu nyaattanii buluu qabdu waan isin obaasnu dhuguu qabdu malee ala dheebottan dhuguu hin dandeessan ala beeloftan nyaachuu hin dandeessanuu jedhu. Kana Waaqayyoon hin jaallatu wanta kana. Jarru mootummaan gurguddaan kun immoo hojjetan. Jarru marraa immoo jarri fudhatan amma goda amma ganda bulchanutti jechuudha biyya Afrikaa kana keessas Eeshiyaa kana keessas biyya hin guddanne kana keessa waanuma jarri immoo kun jedhan badiidhuma kana isa walqixxummaan keessa hin jirre ofiin of bulchuun yaadi keessa hin jirre. Jarri immoo fudhataniitu ammuma danda'anitti aangoo isaanii immoo barcuma irra ta'an sanaan immoo ummata jaraadhuma naannoodhuma keessaa ba'an sanaan immoo hacuucanii bituu kan barbaadan immoo meeqa jira. Kana Waaqayyo hin jaallatu duraan dursee jechuudha. Bilisaan uumame namni mirga qaba Waaqayyo. Ummataaf kan inni kenne ummanni mirga qaba Waaqayyo mirgaan uumee ni jira. Bilisaan uumee ni jira. Kanaaf sammuun keenya nama kanii wajjin iyyuu yaadi keenya gatiidhuma walii wajjin jiraannuuf walitti finnee jenna malee yeroo hundumaa riisoorsii cimaadha jechuudha sammuun keenya. In burqaa waan addaa keessaa burqaa sammuu keenya keessaa laphee keenya keessaa. Kana burqisiisuudhaaf bilisummaa barbaada. Bilisa ta'ee dhiibbaa tokko malee yaaduu barbaada. Kana ala mirkaneessu namni tokko bilisummaa isaa ala mirkaneessee sammuudhaan bilisa ba'uusaa Waaqayyo akka bilisaan isa uume sana ala ilaallatee jedhu addunyaa kana bareechuu waa uumuu jalqabaa jechuudha. Yerusaalem kanatu gaddisiisee ture. Ofiin murteessan murtiidhaaf abbaa biraa eeggatu iddoo biraadhaa dhufeetu jaratti murteessa. Afaan jaraan beeku, aadaa jaraan beeku. Qeesaariitu iyyuu murtii isa dhumaa kan murteessuuf isa. Kun immoo jara gadi qabee jira. Hin barbaanne kan aadaa jaraa afaan jaraa guddifachuu barbaadu. Murtii ofiin jaraatiin kennachuu barbaadu. Kan nu fayyisa jedhani. Jarra sana fuun Beetlehemitti meeqnee ture Yesuus Kiristoosii kan fudhachuu dhiisan keessaa isa tokko amanuu kan itti amanuu dadhaban keessaa inni tokko eega mootii ta'e paalaasitti dhalachuu qaba malee masarraa mootummaatti dhalachuu qaba malee akkamiyyuu lafa namni hin eegne irraa lafa sa'aan keessa oolturraa mooraa sa'aa keessaa dhalata jedhanii turan. Akkana eegumsi namaa jechuudha. Eegumsa sanaan Yesuus Kiristoosiin guyyaa kana gara Yerusaalemii sana gaafa deemu itti marsanii galateeffatan dhaqaa jedha. Isee hidhamtee jirtu gara mandara sanaa dhaqaate gara Beetfaagee sana dhaqaate arree fi ilmoo arree argattu arreen sun hidhamtee jirti hiikaanii naa fidaa jedha. Eenyuyyuu yoo sin gaafate gooftaaf fedhee irraa qabaa jedhani. Kuni ergaa Waaqayyoon duuka boota isaatiif kenne duuka boota isaa irratti kan dhaabbatu miti.
lubootaaf isa booddee tajaajiltoota mana kiristaanaatiif kenne agarsiisa. Hiikaa jara hidhamanii jiran, hidhaa cubbuutiin jara hidhamanii jiran hiikaa. Hafuura amaadhaan jara qabamanii jiran hiikaa. Dhaqaa hiikaa. Jara hojii amaa keessa, hojii Waaqayyoon jaallanneen itti fe'amee ba'aa jara baachuu hin malle baatanii bahaa cubbuu hidhamanii gadi of qabanii abdii kutanii jiran dhaqaa hiikaa. Hiikaanii. Jara hidhaa keessa seeraan malee hidhaa keessa jiran hiikaa. Fedhii foonii isaaniitiin illee beeknatu jedhanu hidhaa keessa of galchan illee dhaqaa hiikaa jedheen. Duuka bootaaf yeroodhaaf dhumni isaa garuu amma dhufaatii isaa lammataa irratti wangeela kaasanii amantaa kiristaanaatiin gara Iyesuus Kiristoos hiika hidhame hundumaa akka fidanuuf imaanaa kenne dhaqaa hiikaa jedhe. Hiiktanii yoo eessa geessitu? Gooftaatu fedhii irraa qabaa jedha. Waaqayyoo isaaniif barbaada. Fayyisaa addunyaatu barbaada. Kottaa jedhaati fida. Fiddanii eessa geessitu? Gooftaa Iyesuus Kiristoositti dhiyeessaa. Hoosaanaa jedhamee kan galateeffatame. Jaarsaaf jaartii, qarreef qarroo, ijoolleen, daa'immaa kan galateeffatan gara isaatti dhiyeessaanii. Kun ajaja Yesuus Kiristoos ajajeedha. Rakkootu uumame immoo kana irratti ilaala. Maaliif yeroo ammaa tajaajilli jiru jara hidhaman hiikanii gara Iyesuus Kiristoositti fiduu mannaa. Hiikaniitu jara cubbuudhaan jiran, jara dhukkubsatanii jiran. Qeesonnis nuyis jechuudha. Tajaajiltoonni wangeelaas jechuudha. Paastorotas jarrumti bakka buuneerra jirru hundumtu isa hidhame hiikaa jedhamneerra jennee hiikna. Isa booddee ofirratti hambisna. Ofuma duwwaatti agarsiisna. Anas si hiikeemi. Indee ati na dhiistaa? Anas si hiike miti? Ana akkana si godhe miti? Anatu si tsallee miti? Anatu si kadhate miti? Anatu iyyuu tsabala si cuube miti? Akkam na dhiistee deemta? Asuma na wajjin teessa malee jedhee abbaatti ta'uu barbaadaa jechuudha. Kun sirrii miti. Maaliif? Nuyi ergamaadha. Eenyuun nu erge? Gooftaa keenyan nu erge. Itti gaafatamna isatti. Dhannee hiikna. Eega hiiknee booddee hoo gara gooftaatti dhiyeessuu qabna. Waaqayyoon akka arganu. Mootii akka arganu. Bilisa akka hidhaarraa ba'an isan agarsiisnee hiiknee itti agarsiisuu qabna. Bilisni jaraa nuun daanga'amee afuu hin qabu jechuudha. Darbee deemee isa bakka nu buufate waaqa sana arguu qabu. Kana ta'uu dhabaannaan rooliin nuyi hojjennu yookaan hangoon nu taphachuu qabnu yookaan fudhannee sirriitti raawwachuu qabnu san raawwanne jechuudha itti gaafatamna. Gooftaa isa garbummaadhaan jara bitee jiru, isa jara hidhee jiru, hidhaa cubbuurra, hidhaa adda addaarra jara jirurraa hiiknee deebisnee nuumatu gooftaatti ta'e jechuudha isa taanaan. Rakkoon mana amantaa keessa jiru inni tokko isa kana yeroo ammaa jechuudha. Tajaajiltoonnoo uummanni Waaqayyoo nuyi nama akka taane baruu qabdu. Nuyi nama. Tajaajiltoonni nama, Phaaphaasonni nama, qeesonni nama, lallabaan nama, paastarii isa ta'u nama, hundumtuu nama akka ta'e baruu qabdu. Namni immoo cubbuu mataasaa qabaa, cimina mataasaa qaba. Haa ta'u malee immoo nama keessaa Waaqayyo immoo filata. Akkuma jara kana filatee ergee jechuudha. Hundumaa dhaqaatii naa fidaan jenne keessaa filatee erge. Immoo ergu. Nuyi jarri filatamne kaayyoo keenya kaayyoo sanu filatee irraanfachuu hin qabnu jechuudha.
Al tokko tokkoon argitu gaafa filannoon ga'u biyya keessa biyya hundumaarra jara filannoodhaanii diimokiraatuwaadhaan gara mootummaatti dhufna jedhamu mootii uummannee biyya bulchina jedhamu argitu